Ashamaar kafuun akkam jirtu daawwattoota keenya. Kun qophii alangee kan torbaanitti yeroo tokko isin bira ga'uudha. Qophiin alangee keenya kan guyyaa har'aa seera dhaalaa irratti kan maratu ta'a. Marii kanaa fi keessummoota lama as istuudiyootti affeerannee jirra. Keessummaan keenya inni jalqaba obbo Lahaa Kamirat Makonnan jedhamu. Keessummaan kiyya kan lammataa jechuudha. Obbo Abbuu Waaqayyoo jedhamu. Marii isaa kan isin wajjin turu ammoo Hailuu Miidhagsaati. Hanga xumura marii keenyatti nu faana turan affeerraa keenya. Hayya keessummoota keenya as istuudiyoo keenyatti waamicha keenya kabajatanii waan nuuf argamtaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jenna. Baay'ee gaariidha. Obbo Abbuu ka'umsaaf illee nuuf ta'a jedheetiin yaada. Dhaala jechuun maal jechuudha? Hiikkoon isaa maalidha? Wanta jedhuun haa jalqabnu. Galatooma. Dhaala yoo jennu yaada rimeen isaa wantoota babal'aa of keessaa qaba. Garuu gabaabsinee ilaaluudhaaf dhaala jechuun adeemsa namni dhaalchisaan yookaan du'aan tokko dhaaltota isaa yookaan ilmaan isaa ijoollee isaatiif qabeenya horate sana ittiin dabarsuu jechuudha. Namni qabeenya horate mirga qabeenya sanitti fayyadamuu qaba. Heera mootummaa federaalaas yoo fudhannee ilaalle keewwata 40 irratti waa'ee mirga qabeenya horachuu ifatti kan kaa'udha. Mirga qabeenya horachuu kana keessaa inni tokko mirga dhaaluu fi dhaalchisuutiin kan wal qabatu jechuudha. Kanaaf mirgi dhaaluu fi dhaalchisuu kuni bu'uura heeraas kan qabudha jechuudha. Kanaaf adeemsi du'aarraa gara ilma isaatti yookaan ijoollee isaatti ittiin darbu dhaala jedhama jechuudha. Akkaataa seera hariiroo hawaasa lakkoofsa 826 dhaaloon yoom raawwatama akkamitti raawwatama yoo jennee wanni ta'an tokkoffaa bakka namichi teessoon du'aan sun bakka teessoo isaanitti muummee teessoo isaatti kan galmeen isaa saaqamuu danda'u. Eenyutu immoo dhaalaa akkamitti dhaala eenyutu immoo dhaalu kan jedhuuf immoo kan kallattiitiin dhaaluu danda'u ijoollee isaati. Ijoollee mucaa isaati. Mucaan isaa yoo ijoollee horatee inni hin jiru taanaan mucaa isaati immoo bakka bu'ee qabeenya akaakayyuu isaati dhaala jechuudha. Obbo Abbuu asumarratti eenyutu dhaaluu danda'a wanta jedhu kaasaati kan turan obbo Lahaa amma. Jalqabumarrayyuu dhaalli akkamitti saaqama? Dhimmoota akkamii yookaan wantoota akkamii of keessatti hammata wanta jedhu? Dhimma kana ilaaluun duratti maalidha kaayyummaan dhaalaa ka jedhu ilaaluun barbaachisaadha. Kaayyoon dhaalaa akkaataa seera dhaalaa biyya keenya seera hariiroo hawaasaa keessatti uumamee kaa'ametti yoo ilaallu kaayyoo gurguddoo lama qaba dhaallumti mataan isaa. Tokko mirga dhaaltota sana eegsisuudha. Lammaffaa immoo mirga garee sadaffaa gareen sadaffaa edaa qabaachuu danda'a. Edaa saniif gaafa dhufu mirga garee sadaffaa sana eegsisuudhaa fi kan ta'uudha jechuudha. Kanaaf dhaalli kun akkamitti banama yoo jenne dhaalli kan banamu akkuma dhaalchisaan yookaan namni dhaalchisu sun lubbuun isaa dabarteen akkuma boqateen battaluma sanatti dhaalli sun hin banama jechuudha. Yeroo tokko tokko kanaan wal qabatee maaltu jira akka baratamaatti ta'ee naannoo keenya keessatti guyyaa 40 booda akka waan dhaalli banamu yookaan erga waraqaan ragaa dhaaltummaa kennamee booda akka dhaaltummaan saaqamutti wanti ilaalamu jira. Garuu bifa seeraatiin gaafa ilaallu dhaaltummaan baname kan jedhamu gaafuma dhaalchisaan sun lubbuun isaa darbite battala sanarraa eegalee kan banamu ta'a jechuudha. Eessatti banama ka jedhu namni dhaalchisaan sun yookaan du'aan sun iddoo jireenyaa iddoo adda addaa qabaachuu danda'a. Iddoon jireenyaa keessaa jireenya isaa muummee eessa ka jedhudha seerri kan laalu. Iddoo jireenya muummee isaa sanatti dhaalli kun kan banamu ta'a jechuudha. Maalidha inni barbaachisummaan iddoo muummee kanatti banamuusaa wanti barbaachise aangoo mana murtiis yoo dhaaltonni kun kan waliin galle yoo ta'e qabeenya dhaalaa kanarratti aangoo mana murtii kanas adda baasuudhaaf faayidaa olaanaa qaba jechuudha. Kanaaf dhaalli haala kanaan banama jechuudha. Yoo ture fakkeenyaaf iddoo guyyaadhuma namni dhaalchisaan sun du'etti yoo banamuu baatee ture saaqame yoo keeziin kun yookaan dhimmichi kun jechuudha. Maayidhaa fi akkuma isin illee dura kaasaa turtanii aadaa biyya kanatti namni du'eeti dhaalli kun hin banamu waan ta'eef ture yoo baname rakkoowwan uumamuu danda'an maalidha?
Ammachi wal qabateeti dhaalli banamu ka jennu akka sagantaa tokkootti dhaalli baname isa jedhamu sana osoo hin ta'in erga dhaalchisaan du'ee booda kan banamu ka jedhu tarii meebii jecha seeraati waan ta'eef hin banama jechuun akka yookaan sagantaa tokkootti ifatti banamaa gareen tokko dhiyaatee garee kanaan banamaa osoo hin ta'in akkuma dhaalchisaan sun du'een isa banamuudha konseptii keessa jiruudha malee waan ifatti haa banamu jedhamee yookaan gareen tokko wal gurmeesse dhaalli banameera kan jedhuudha miti jechuudha. Keessatti defaultiidhaan erga namichi dhaalchisaan sun du'e by default dhaalli sun banameera isa jedhuudha malee akka sarmoonii yookaan akka wantoota adda addaatti waltajjii adda addaatti ifatti banamee jira kan jedhamuudha miti jechuudha. Defaultiidhaan by default waan banamuudha jechuudha. Bolaaka namni tokko ulaagaalee akkamii guutuu barbaachisa dhaalaa ta'uudhaaf? Tokkoffaa dhaalaa ta'uudhaaf lubbuutiin jiraachuu qaba. Kanumti dhaalu sun jechuudha. Lammaffaan immoo kallattiitiin dhalataa du'aa sanaa yookiin immoo du'aa sanarra dhalachuu barbaachisaadha. Kabiraa immoo dhaaluuf kan hin dandeenye mirga kan hin qabne jira. Dhaaluu kan danda'u hin jira, kan hin dandeenye jira. Kan hin dandeenye jechuun kan mirgi isaa sarbame dhalataa'uma ta'ee yoo du'aa sana yookiin immoo haadha isaa yookiin abbaa isaa yookiin warruma dhaalan sana keessa yoo ajjeesee yookiin yaalii ajjeechaa raawwatee mana murtiitti adabame mirga dhaaluu hin danda'u jechuudha. Mirgi irraa murqameera jechuudha. Mee obbo Abbuu asirratti jechuudha keessayyuu Oromoon guddisuudhaan hin beekama. Namoonni guddifatamu kunniin mirga dhaalaa kanneen akkamii qabu? Asuma keessatti ulaagaaleedhuma dhaalaa kanaan wal qabate jechuudha. Ulaagaa dhaalaatiin wal qabateeti sirriidha. Oromoon hin guddifata hin hammatasi. Ilmi guddisaan dhalate seera maatii keessatti jira baay'ee. Seera maatii keessattis ifatti kan tumamee kaa'edha. Ilmi guddifata akkuma ilma gudeedaa sanatti kan lakkaa'amudha. Erga guddifatee seeraan guddifachaan isaa mirkaneeffatee erga guddatee booda warruma kaan faana walqixa mirga qabeenya sana hirachuu qabeenya sana dhaaluu qabaa jechuudha. Kanaaf ilmaan guddisaas inni guddifates akkuma warra kaana osoo addan qoodin mirga dhaaluu guutuu qabaa jechuudha. Hangam deemamee dhaaluun danda'ama? Fakkeenyaaf akaakayyuun jira, ababayyuun jira, hammam deemameeti dhaaluun kan danda'amu? Sadarkaa dhaalaa yoo fudhanne sadarkaa dhaalaa kanaan kan keenyu yoo taate sadarkaa jalqabaa irratti dhaaltota sadarkaa tokkoffaa kan jedhamanii taa'an jira seerri sifatti kan kaa'u. Dhaaltota sadarkaa tokkoffaa jechuun ilma dhaalchisaa sanii yookaan du'aa sanii ijoollee isaa ilmaan isaa abbaa isaa sana yookaan haadhas ta'uu danda'a jechuudha. Abbaa qofaa miti kan dhaalamu haadhas dhaaluu danda'u. Ilmaan isaanii sun sadarkaa jalqabaa irratti dhaaltota sadarkaa duraa ta'uu jechuudha. Yoo ilmaan kun hin jirre dhaaltonni sadarkaa tokkoffaa kun namni du'u sun dhaalchisaan sun ilmaan kan hin qabne yoo ta'e garamitti darba gara sadarkaa lammaffaa dhaaltota sadarkaa lammaffaatti darba jechuudha. Dhaaltonni sadarkaa lammaffaan kun eenyuun ta'a? Abbaa fi haadha du'aa kanaa ta'a jechuudha. Abbaa fi haati du'aa kana dhaalchisaa kana ni dhaaluu jechuudha sadarkaa lammaffaa irratti. Sadarkaa sadaffaa irratti yoo abbaanis haatiinis kan hin jirre yoo ta'u taate eenyutti darba jechuudha? Akaakayyuu fi akka'oo dhaalchisaa yookaan du'aa sanitti darbaa jechuudha. Sadarkaa sadaffaa kana biras darbee garee kanarraas akaakayyuunis akka'oonis hin jiru taanaan gara akaakileetti darbaa jechuudha sadarkaa afuraffaa irratti. Akaakileen gara abbaatiinis gara haadhaatiinis ta'uu danda'a ni dhaaluu jechuudha qabeenya kana. Kunniin hundi bakka hin jirretti akaakileen kan dhaalu sadarkaa arfaffaa irratti. Sadarkaa kana hunda bira darbee yoo kan hin jirre taate hiddi dhalootaa sun kan hin jirre yoo taate qabeenyi sun hin hafuu jechuudha. Eenyuuf galii ta'a? Gara kaazinaa mootummatu dhaala jechuudha. Qabeenyi sun qabeenya abbaan qabne waan ta'eef namni dhaalu hin jiru waan ta'eef mootummaan qabeenya abbaan qabne sana kaasee akkaataa itti dhaaluu danda'u seera dhaalaa biyya keenyaa keessatti
tumamee jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan sadarkaan dhaaltota kan ittiin dhaalamu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee obbo Laaka dhimmuma dhaalaa kanaan wal qabata jechuudha. Eenyutu dhaaluudhaaf mirga qaba, eenyutu hin qabne maaliidhaaf wanta jedhume? Kan dhaaluudhaaf kan qabu mirga kan qabu yaa kallattiitiin akkuma sila taa'ametti ijoollee dhaalchisaa sanaaf yookiin immoo du'aa sanaati. Dhaaluuf immoo kan mirga hin qabne ijoollee mata'ee ijoollee sana keessaa haadhaaf yookiin immoo abbaa yookiin immoo warra dhaalan sana keessatti yaalii ajjeechaaf yookiin immoo ajjeechaa yoo raawwate manni adabbiitti kenne dhaaluuf mirga hin qaban jechuudha. Seeraan dhorkame jechuudha. Seeraan dhorkame jechuudha. Kabiraa immoo maali yeroo dhaamoo kennamu sanatti immoo namni dhaamoo dhokse yookiin immoo fakkeessee barreesse yookiin immoo foorjidii hojjete argachuuf mirga hin qabu jechuudha. Maaliif sirrii ta'e sana jallisee yoo kan hiikoo hin taane itti kennee dhaamoo sana dhoksee yookiin immoo kan akkaataa du'aan sun ittiin dhaame hin taane taanaan dhaaluuf mirga hin qabu jechuudha. Seerri jechuudha. Dhaala dhorkuu danda'a akkaataa ammamee obbo Laakan kaasaa jiran kanaan. Sirriidha. Jalqabumaa ulaagaan jira. Dhaaltuun tokko dhaalchisaa tokko dhaaluudhaaf yookaan du'aa tokko dhaaluudhaaf ulaagaan seeraan taa'ee jira. Ulaagaa keessaa inni tokko yeroo dhaalchisaan yookaan du'aan sun boqatutti dhaaltonni sun dhaalaan sun lubbuudhaan jiraachuu qaba jechuudha. Lubbuudhaan jiraachuu gaafa jennu seera biyya keenya seera hariiroo hawaasaa yoo fudhanne namni tokko dhalatee lubbuudhaan jira kan jedhamu dhalatee sa'aatii 48 kan turu yoo taate dhalatee jira nama guutuudha jennaanii jechuudha. Tokko ulaagaan kun akka ulaagaa tokkootti kan laallamudha. Ulaagaan lammaffaan immoo kan hin dhorkamne ta'uu qabaadha. Kan hin dhorkamne yoo jennu keessattuu seeraan kan wal qabatudha jechuudha. Keessattuu murtii mana murtiitiinis kan wal qabatu ta'a jechuudha. Akkuma obbo Laakan asii kaasan fakkeenyaaf namichuma dhaalchisu sanarratti yookaan du'aa sanarratti itti yaadee ajjeechaa kan raawwate yookaan yaalii ajjeechaa kan raawwate haadha manaa dhaalchisaa sanarratti ijoollee dhaalchisaa sanarratti yakka yaalii ajjeechaas raawwate yakki sun itti mirkanaa'e kan ta'u yoo taate seerri akka dhaaltuun taane dhaaltummaa keessaa hin haqamaa jechuudha. Akkasumas foorjidii adda addaa ragaa sobaa kan dalage. Baay'ee wanti asitti hubatamuu qabu dhaala gaafa godhamu keessattuu dhaamoodhaan wantoonni wal qabatan wanta sammuu dhaalchisaa sanaan du'aa sanaan qofa godhamuudha jechuudha. Isa kana ati gochuu hin dandeessu anatu beekaa kana dhaamuu qabdaa jedhee kan doorsisu yoo taate yookaan immoo dhaamoo inni godhe sana dhaamoo dhaalchisaan kun kaawwate sana kan fuudhee kan ciccuru yoo taate kan gatu yoo taate kanaaf itti mirkanaa'u yoo taate hin danda'amu jechuudha. Dhaaluu hin danda'u seerri sin dhorka. Ragaa sobaas yoo irratti ba'e maatii kanarratti dhaalchitoota kanarratti dhaalchisaa kanarratti ragaa sobaa itti ba'ee waggaa 10 ol ragaa sobaa sun kadhabsiisoo taate mana murtiitiin erga mirkanaa'e booda dhaala sanarraa haqamaa jechuudha. Kun bifa dhaaltuun sun ittiin dhaaluu hin dandeenye. Ilmoon abbaa dhaaluu haadha dhaaluu mirga qabu. Garuu yakkoota akkanaa kana gaafa raawwatamee argame seerriin dhorkaa jechuudha akka dhaaltuun taane. Dhaamoon sun yoo sirrii ta'uu baate fakkeenyaaf amma du'aan sun jechuudha sirriitti yoo an fakkeenyaaf maatii 6 yookaan 7-8 qabaate walqixa yoo dhaamamuu baate akkamiin ilaala seerri? Dhaamoodhaan wal qabateeti dhaamoon baay'ee akaakuudha dhaamoo ilaaluun barbaachisaadha bakka kanatti. Seerri biyya keenya dhaamoon kan godhamu kallattii sadiin jedhee ifatti tumee kaa'ee jira jechuudha. Kallattiin jalqabaa dhaamoo ifatti raawwatamuudha. Ifatti gaafa jennu ulaagaan dhaamoo ifaa kun kan barbaachisu ragoota nama 4 bakka jiranitti dhaamataan yaada isaa yookaan du'aan kun yaada ofii ifaa fi bilisaan ibsate bakka ragoonni 4 jiranitti dubbifamee fi barreeffamee kan mallatteessan yoo taate dhaamoon kun dhaamoo ifaan godhame jennaani jechuudha. Dhaamoon lammaffaan dhaamoo barreeffamaan godhamudha. Dhaamoon barreeffamaan godhamu kuni akka dhaamoo isa ifatti godhamuu sanaa miti ragoota hin barbaadu kun harkuma ofiitiin dhaalchisaan yookaan du'aan kun
kan barreessu ta'a jechuudha. Barreessee mallatteessee yookaan qaama nama birootti dhaamoo isaa kana akka raawwachiisaniif kennuu danda'a jechuudha. Ofii isaa kan raawwatudha sammuu isaa qofaan. Inni sadaffaan dhaamoon gosti sadaffaan dhaamoo afaaniin godhamudha. Keessattuu dhaamoon afaaniin godhamu kun yeroo baay'ee yeroo du'aa fi jireenya jidduutti yookaan immoo namni sun jireenyaa fi fuuldura nan jiraadha jedhee kan yaadnoo taate wantoota muraasa irratti afaanumaan dhaamoo gochuu hin danda'a jechuudha. Namoota muraasaaf yookaan hidda dhiigaa ta'uu danda'a, abbootii amantaa isaanii ta'uu danda'a, ogeessa seeraa isaanii ta'uu danda'a gochuu danda'a jechuudha. Keessattuu dhimma sirna awwaalchaatiin wal qabatu. Dhimma sirna awwaalchaa wal qabatu abbaan dhaamachuu danda'a afaaniin. Ijoollee gaa'ela hin guunne waggaa 18 hin guunne akkaataa guddisa isaanii afaan isaaniitiin dhaamachuu danda'u jechuudha. Fi wanta qarshii 500 gadi baasuu danda'u qarshii 500 ol hin taane dhaamatee obbo Ekeleedhaaf yookaan dhaaltuu kiyya Ekeleedhaaf haa kennamu jechuu danda'a jechuudha. Kanaaf gosoonni dhaamoo hanga kana qabaa jechuudha. Gosoota dhaamoo kanaan kan jirudha. Sadan kanaan yoo amma fakkeenyaaf kan ifaan ifatti bakka ragaan 4 jirutti dhaamoon taasifamu jira. Kan ofii du'aan suni barreessee kaa'ee darbu jira. Kun kammoo ka afaaniin du'aa fi jiraachuu gidduutti yeroo sani afaaniin dabarfamu jira. Yoo kanneen sadanuu osoo hin godhin namni sun lubbuudhaan darbe hoo? Lubbuudhaan yoo darbe haalli dhaalaa jalqabumaa bifa lamaani dhaalli suni kan raawwatamu. Dhaala dhaamoo qabu jira, dhaala dhaamoo maleessa jenna. Bakka lamatti qoonnaa jechuudha. Dhaala dhaamoo raawwatamuu fi dhaala dhaamoo maleessa yookaan dhaamoo kan hin qabne jechuudha. Dhaalli dhaamoo hin qabne akkaataa bu'uura seeraa dhaalaatiin raawwatama jechuudha. Seerri biyya keenya hariiroo hawaasaa keessatti kutaa bal'aa kennee seera dhaalaa tumee jira jechuudha. Bu'uura sanaan akkuma kanaan dura kaafne sadarkaa qaba. Ilmi jira sadarkaa tokkoffaa irratti, dhaaltonni sadarkaa jalqaba, dhaaltonni sadarkaa lammaffaa jiru, sadaffaan jiru, arfaffaan jiru jechuudha. Bu'uura sanaan itti adeemamee kan raawwatamu ta'a yoo dhaamoon kan hin jirre ta'uu jechuudha. Gaaffii jalqaba irra naa kaafte irratti akkamitti ilaalamuu danda'a dhaamoon suni ka jedhuuf dhaamoon kun wantoota guutuu qabu hedduutu jira. Dhaamoon gaafa godhamu akka ulaagaa keessa inni tokko sammuu bilisaatiin dhiibbaa qaama alaa tokko malee dhaamataan sun sammuu bilisaatiin waan isatti fakkaate dhaamachuu danda'a jechuudha. Wanti inni dhaamatu sunis wanta ifaa fi raawwachiifamuu danda'u ta'uu qaba jechuudha. Akkasumas wanta seeraan walitti hin buune safuu hawaasaatiin walitti hin buune ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenya wantoota raawwatamuu hin dandeenye yoo jenne dhaamoo keessatti fakkeenyaaf obbo Caalaan du'aan kan boqotan yoo ta'e gaafa dhaamoo isaanii dhaamatanii makiinaa koo kana yookaan konkolaataa kan koo mana ilma kan kootiif kenneera kan jedhu yoo taate ilma hedduu kan qabaatu yoo taate dhaamoon kun rarra'ee hafeeraa jechuudha. Seera biratti guutuudhaan miti fudhataman qaba jechuudha. Kanaaf dhaamoon sun guutuudha moo miti kan jedhu mana murtiittis dhiyaatee yeroo manni murtii dhaamoo san hiikkaatti kennu jira jechuudha. Mana murtiitti dhiyaatame dhaamoon sun dhaamoo sirriiti moo dhaamoo sirriitii miti ulaagaa guute moo hin guunne kan jedhu murtii mana murtiitiin illee yeroo murtii argatu yeroo itti sakattamu jira jechuudha. Keessattuu iyyannoo dhaaltota sanaatiin jechuudha. Kanaaf bifa sanaan sirratuu hin danda'adha. Baay'ee gaariidha. Bolaa asirratti keessaayyuu gosoota dhaalaa sadi ilaallee jirra. Akka waliigalatti immoo bakka lamatti dhaamoo fi dhaamoo maleedhaan dabarfamu jennee ilaallee jirra. Rakkoowwan qabatamaadhaan dhaalaan wal qabatanii akka naannoo Oromiyaattis ta'uu danda'a akka biyyatti jechuudha mul'ata maal fa'a? Amma yeroo hundumaa maalti mana murtii mudata isiniif fakkaate yeroo baay'ee dhaalchisaan kun maatii bakka lama sadiitii qabaachuu mala. Namoonni garuu kan beekan kan xumura irratti waliin utuu jiraachaa jiru kan du'edha. Yootti du'uusan warri mana murtiitti iyyannoo gaafa dhiyeessan kuuwwan illee lakki ebeluun abbaa keenya guyyaa akkas biyya bakka akkasitti dhalanneedhanii mana murtiitti mormii kaasu. Tokko kana. Lammaffaa lakki isaan ijoollee kee miti bakka biraatti dhalatan kan jedhu seerri hin daangessu. Isaanis argachuuf mirga qabu. Maaf mormiin hin ka'a amma garuu teeknooloojiitiin DNAtiin daa'ima ijoollee waakkatellee warri kun waakkatan illee DNAtiin qulqullaa'ee
mirga argachuu qabanii jechuudha. Hawaasni keenya baay'een dhimma kana itti beekee dhaamoodhaan yeroo baay'ee wantoonni akkasiin raawwatamu qabatamatti wanti mul'atu yeroo baay'ee gara mana murtiitti dhiyaachuun mana murtii fuuldura wal dhaabuun baay'ee mul'ataa jechuudha. Dhimma dhaalaatiin wal qabate dhimmi dhaalaa baay'ee wal xaxaadha. Kanaan wal qabatee wantoonni mul'atan jiru jechuudha. Yeroo gosa sadii raawwatamu kana keessatti keessattuu gosa tokkoffaaf lammaffaa isa ifattii fi barreeffamaan raawwatamu kan wantoota baay'ee hin barbaachisneefas yeroo mana murtiittis dhiyaatu jira jechuudha. Dhaamoon kun yeroo fudhatama itti dhabu baay'een isaa jira jechuudha. Yeroo kana akkuma jenne manni murtii dhaamicha sana akka dhaamoo fudhatama hin qabnetti bira darbee gara dhaamoo maleessaatitti yeroo itti deemu jira jechuudha. Kanaaf qabatamatti rakkooleen mul'atan ulaagaa irraa waan wal qabatudha. Keessattuu akka ulaagaatti tokko kan kaa'ame keessa tokko dhimma foormiitiin wal qabatudha. Gaafa raawwatamu keessattuu inni barreeffamaan jennu kun barreeffama guutuu ta'uu qaba. Wanta hunda isaa achi keessatti kan ibse ta'uu qaba. Waan ifaa ta'uu qaba. Guyyaa qabaachuu qaba. Bara qabaachuu qaba. Iddoo itti dhaamoon sun raawwatames iddoo kana hunda qabaachuu qaba jechuudha. Bakka kana hin qabnetti bakka mallattoo hin qabnetti fudhatama dhabaa jechuudha. Yeroo baay'ee dhaamoon dhufu rakkinni akkasii kana qabaataa jechuudha. Kanaaf rakkooleen akka qabatamaatti mul'atan foormii isaarraa eegalee wantoonni baay'een jiru jechuudha. Mana murtiitti deddeebiin dhamaatiin baay'ee yeroo itti mul'atu ni mul'ata jechuudha. Qabeenyi dhaalaa hoo akkamitti qulqulleeffama? Eenyutus qulqulleessa? Qabeenya dhaalaatiin jalqaba hin banama jennee jirra. Erga baname itti aansee hin qulqullaa'a jechuudha qabeenyi dhaalaa. Maaliidha? Maaliidhaaf barbaachise qabeenya dhaalaa qulqulleessuun kun yoo jenne tokkoffaa dhaalchisaan sun yookaan du'aan sun matama isaa idaa yookaan liqii namoota birootiif liqeesse baay'ee qabaachuu danda'a. Tokko isa akka sabasabamuuf akka funaannamuuf lammaffaa immoo idama ofirraa iyyuu qabaachuu danda'a. Liqii adda addaa qabaachuu danda'a. Beenyaa qabaachuu danda'a. Beenyaa sana kan faluudhaaf. Sadaffaa immoo dhaaltotuma sana jidduutti akka qabeenyi dhaalaa sun akka hin miliqne godha jechuudha. Kanaaf eegduun qabeenyaas baay'ee asirratti yeroo hedduu hin muudama jechuudha. Eegduun qabeenya sana hin muudama. Akkuma qulqulleessituu muudamu qulqulleessituun dhaalaa muudamu kana jechuudha. Qulqulleessituun dhaalaa kuni wantoota akkana kana raawwata jechuudha. Hanga sirni sun raawwatamutti hanga dhaaltonni sunniin gahee isaanii fudhatanii adda baanitti hanga idaan yookaan liqiin du'aa sanarra jiru hanga deebittu qulqulleessaan kun hin qulqulleessaa jechuudha. Qulqulleessaan kun akkamitti muudamaa ka jedhudha. Asitti qabxiin ilaalamuu barbaachisu akkamitti muudamaadha. Tokko dhaamoo fi dhaamoo malee jennee kaasnee jirra. Gaafa dhaamoodhaan ta'u dhaamoon qabeenya qofaa miti. Qabeenya keessaa gahee hagana nama yookaan mucaa koo ekelee jedhamuuf haa kennamuu qofaa miti baay'ee. Eenyutu dhaala kana qulqulleessaa kan jedhus dhaamoo keessa taa'uu danda'a jechuudha. Dhaamataan gaafa dhaamatu du'aan kanas dhaamachuu ni danda'a jechuudha. Kanaan wal qabatee tokko dhaamoodhaan dhaamataan ofiisaati muudama kennuu danda'a jechuudha qulqulleessituu sana. Qulqulleessituu qabeenya dhaalaa muuduu danda'a. Lammaffaa immoo waliigalteedhaanis muudachuu danda'u jechuudha. Dhaaltonni kunniin waliigaltee isaaniitiin muudachuu hin danda'u nama isa kana qulqulleessu jechuudha. Qabeenya dhaalaa kana qulqulleessu. Sadaffaa kanaan alatti darbee dhaaltonni kunniin kan waliin galle yoo taate gara mana murtiitiinis qulqulleessituun dhaalaa muudamuu danda'a jechuudha. Manni murtii qulqulleessituu dhaalaa muudee qabeenya san akka qulqulleessanii ragaa qabatamaa wajjin akka dhiyeessanii dhaaltonni sun wal dhabbii tokko malee akka qabeenya sana qixa sirrii ta'een akka hiratanitti yeroo manni murtiis jiddu galee yookaan iyyattoonni dhiyeeffatanii dhaaltota qulqulleessitoota dhaalaa yeroo muudutu jira jechuudha. Bifa sadiin kanaan muudamuu danda'a. Namni du'e suni idaa ofirraa yoo qabaate jechuudha. Namoonni sunniin akkuma qabeenya dhaalan idaa sanillee dhaalan jechuudha. Sirriidha. Amma akkuma isaa bu'uun ibsanitti waa sadii moo afur akkas qulqulleessu. Warri dhaalu sun tokkoffaa eenyudha? Qabeenyi dhaalamu sun immoo maali? Sadaffaa irratti immoo idaan jiraayi. Idaan namicharra yoo jiraate idaan sunillee akkaataa ittiin kaffalamu. Haala kan mijeessu jechuudha warri kana qulqulleessu jechuudha. Ka biraa immoo akkuma jalqabatti amma kaasne maaltu jira isin fakkaate yeroo hundumaa
yeroo dhaalaan tokko mana murtiitti himannaa dhiyeeffatu yoo mormiin nuti abbaan keenya beluun wanna du'ee fi dhaalaa wanna taanee mormii kan qabu guyyaa akkasii beellama mana murtiitti akka dhiyaatu jedhanii gaazexaan hin maxxanfama. Maaf kun mirga warra kaanii akka hin dhiibneef. Kuuwwan illee kan irraa dhalatan yoo jiraatan hordofanii mirga isaanii kabajuuf akka danda'aniif gaazexaan yeroo hundumaa kan maxxanfamu. Yeroo isaan warri kuuwwan dhufanii jidduu seenanii mirga isaanii kabachiisatu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Abboo dhimmuma dhaalaa kanaan wal qabata jechuudha. Beenyaa fi idaan nama du'ee akkamitti qulqullaa'a wanta jedhame. Kanaan wal qabatee jalqabumaa kaasnee jirra baay'ee. Kaayyoommaan seera dhaalaa inni ijoon inni tokko faayidaa dhaaltotaa kabachiisuu taane mirga garee sadaffaa kabachiisuudha jechuudha. Mirgi garee sadaffaa sun gareen sadaffaa sun nama liqii du'aa kanarraa qabu ta'uu danda'a jechuudha. Nama beenyaa irraa qabu ta'uu danda'a. Nama waliigalteedhaan liqii raawwatee liqii kana hin kaffalleef osoo hin kaffalleef namni kun kan boqate yoo ta'e idaan isaa kun jalqaba osoo dhaaltotaaf hin qoodaminidha. Idaan isaa kun kan keessaa bahu. Qulqulleessituu dhaalaas jennee wanti kaafne inni tokko jalqaba idaa inni du'aan kun ofirraa qabu kanatu qulqullaa'aa jechuudha. Idaan kun yoo jiraate beenyaan kun yoo jiraate hin kanfalamaa jechuudha. Qabeenya dhaalaa keessa idaan erga bahee booda dhaaltotaaf kan qoodamu. Akkasumas idaa nama biroo irraa yoo kan qabaatu taates idaan sun kallattii adda addaatiin ta'uu danda'a, liqeessee fi ta'uu danda'a, beenyaa biroo namarraa qabaachuu danda'a. Kanaan wal qabatee isaanis hin deebisu jechuudha. Kanaaf gaafa dhimmi idaa wal qabatu akka dhimma yakkaatii miti baay'ee. Abbichi gaafa du'e namni abbaan idaa sun gaafa du'e kanuma rarra'ee qofaa miti jechuudha. Faayidaan qabeenya horuullee inni tokko kana idaa jiru ittiin kaffaluudha, ittiin dhaalchisuudha. Kanaaf mallaqa liqii irra jiru san beenyaa irra jiru san jalqaba irratti irraa kanfalamaa jechuudha. Osoo hin kanfalamnin yoo ture yoo kan jedhudha amma gaafiin ka'uu qabu. Osoo hin kanfalamin kan turu yoo taate akka idaa kana ofirraa qabu du'aan kun osoo hin beekamne qabeenyi kun erga adda qoodamee booda abbaan idaadhaa sun yookaan namni liqii namicha du'e kanarraa qabu kan dhufu yoo taate akkaatama gahee isaan qoodataniitiin gahee isaan addaan hirataniitiin idaa kana kanfaluu jechuudha. Parsantii ofii fudhatanii qabeenya hiratanii kanaan qabeenya kanarraa deebisanii dhaaltonni kun kan kanfalamu ta'a jechuudha. Kanaaf kaayyummaan seera dhaalaa inni tokko mirga garee sadaffaa eegsisuudha kan jenneef kana jechuudha inni guddaan. Waa'ee waraqaa ragaa dhaaltummaa kanarratti haasofnuti. Waraqaan ragaa dhaaltummaa akkamitti kennamaa, eenyuun kennamaa wanta jedhu. Waraqaa ragaa dhaaltummaatiin wal qabateeti waraqaan ragaa dhaaltummaa mana murtiitiin kennama. Manni murtiis ni kenna waraqaa ragaa dhaaltummaa. Maalidha faayidaan waraqaa ragaa dhaaltummaa kan jedhu kanadha. Faayidaan waraqaa ragaa dhaaltummaa qaamni dhaalu sun yookaan dhaaltonni sun dhaaltuu nama sanaa ta'u yookaan ijoollee daa'imman nama sanaa ta'u kan itti mirkaneessanii jechuudha. Yeroo isaanis hin jirre akka isaan hin jirre labsamee yeroo abbaanis haatis dhaaltuu ta'uu isaatti mirkaneeffatan jira jechuudha. Kanaaf waraqaan ragaa dhaaltummaa namni sun dhaaltuu nama sanaa ta'u kan itti mirkaneessifatu jechuudha. Kun yeroo baay'ee iyyannoo waamamaa hin qabneen kan dhiyaatudha. Iyyata yeroo gabaabaatiin yookaan accelerated procedure isa jedhamu sanaan yeroo baay'ee kan dhiyaatu garee tokkotti dhiyaatee ragaa dhiyeeffatee abbaa sana yookaan haadha du'aa sanarraa dhalachuu isaa erga raggaasifatee booda manni murtii waraqaa ragaa dhaaltummaa hin kennaafi jechuudha. Inni asirratti ilaalamuu qabu waraqaa ragaa dhaaltummaa kana sobaan yoo baafate kan jedhudha. Bakka kanatti waraqaan ragaa dhaaltummaa gaafa baafamu waamamaa hin qabu. Fakkeenyaaf iyyataan jira deebii kennaa hin qabu jechuudha. Wanti akkasii kun gaafa mudatu seerri deemsa falmii hariiroo hawaasaa wanta kaa'u qaba. Mirgi kan koo hin tuqamaa namni sun qabeenya sanaaf jecha abbaa sanarraa osoo hin dhalatin abbaa kiyya jechuudhaan falmii dhiyeessee mana murtiitiin waraqaa ragaa dhaaltummaa baafatee kan dhufu yoo ta'e dhaaltonni inni sirrii sunniin jidduu lixuudhaan mirga isaanii miidha waan ta'eef waraqaa ragaa dhaaltummaa kanas haqsiisuu danda'u jechuudha. Kanaaf waraqaan ragaa dhaaltummaa akka ragaatti kennameef kun hanga naqamnetti fudhatama qabaataa jechuudha. Kanaaf isa haqsiisuun dirqama gahee eenyuti? Gahee dhaaltota sanaati jechuudha. Gaafa kana akkuma si dura ka'e
abbaadhaa miti. Yeroo baay'ee wantoonni akkasii kun kan wal qabatu daa'imman yookaan dhaaltota gaa'ilaadhaan ala hundeeffaman fa biratti yeroo baay'ee hin dhufaa jechuudha. Obboleessi obboleettiin yeroo baay'ee osoo hin beekne abbaan sun yookaan haati sun iddoo biraarraa daa'ima akka qabdu yoo taate gaafa dhaalaa qabatamaanis wantoota guyyaa guyyatti mul'ataa oolu jechuudha. Dhaaltummaa baafatanii ani ilma yookaan ilma haadha kanaati yookaan abbaa kanaati jedhanii yeroo isaan itti dhufanii hin mul'ata jechuudha. Yeroo kana dhuguma dhaaltuudha moo dhaaltuu miti ka jedhamu erga mormiin irratti ka'ee booda manni murtii tooftaa adda addaatiin itti deemee qulqulleessuu danda'a jechuudha. Tooftaa hagaa DNA hanga saayintifikaalii waan ta'een haga puruuf gochuutti akkasitti adeemamaa jechuudha. Waraqaan ragaa dhaaltummaa bifa kanaan kennama. Bifa kanaanis deebee haqamuu danda'a jechuudha. Qabeenya lafa baadiyyaa haa ilaalluti. Akkamitti dhaalamaa wanta jedhame achumarratti? Qabiyyee lafa baadiyyaatiin wal qabatee akkam akka dhaala akka waliigalaatti ilaalle isa keessaa tokko yeroo baay'ee rakkoonis qabatamaan keessatti kan mul'atu akkaataa dhaala qabiyyee lafa baadiyyaa kana jechuudha. Qabiyyee lafa baadiyyaa kanaan wal qabate seeronni mataan isaanii ba'an yeroo adda addaa rakkoo qabu jechuudha. Fakkeenyaaf laabsii 130 muraa 1999 bahe yoo fudhanne laabsii itti fayyadama lafa baadiyyaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Isa kana yoo fudhanne akka kaanitti miti baay'ee akkoota qabeenya kaanii miti kan ka'u. Qabeenya kaan irratti dhaaltuu sadarkaa tokkoffaa lammaffaa sadaffaa jennee wantoonni caqasaa turre jira jechuudha. Haa ta'u malee kanarratti laabsimti mataa isaatiin waan kaa'u qabaa jechuudha. Qabiyyee lafaa kanaan wal qabate tokko ilmaan isaa akka dhaaluu danda'an hin kaaya. Lammaffaa immoo ilma isaatiin alattis qaamni biroo akka dhaaluu danda'u jedhee akkaataan inni itti kaa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf namni du'aa sana wajjin lafa sanarratti galii biroo kan qabne waggaa dheeraadhaaf du'aa sana wajjin lafa sanarra jiraachaa ture, itti fayyadamaa ture, galii irraa argachaa ture, galii biraa hin qabu taanaan ilma isaas yoo ta'uu baate fira dhiigaas ta'uu yoo baate lafa sana dhaalaan akka argachuu danda'u laabsiin 130 laabsiin lafa baadiyyaa wanti inni kaa'u jira jechuudha. Akkasumas waa'ee mirga dursa argachuu namni biroo qabeenya biroo galii biroo mataa isaa kan qabu yoo taate fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa kan ta'u yoo taate inni dhaalaan tokko immoo qotee bulaa kan ta'u yoo taate mirga dursaa kan kennamuuf isa qotee bulaa sanaa jechuudha. Isa galii lafa sanaa irratti hundaa'ee isa jiraatu sanaa jechuudha. Haa ta'u malee wantoonni kun yeroo baay'ee ogeeyyii seeraa jidduutti falmiin adda addaa itti gaggeeffamaa kan turee fi murtiiwwan adda addaa irratti kennamaa kan ture jechuudha. Kanaaf bara kana keessa laabsiin 130 muraa 1999 bahe kun laabsii 248 muraa 2005 ji'oota muraasaan dura cafee mootummaa naannoo Oromiyaatiin mirkanaa'ee kan hojiitti galee jechuudha. Inni kun maal kaaya waa'ee dhaala lafaatiin wal qabate isa kan dura baay'ee bal'aadha jechuudha. Vaastiidha inni bal'aadha. Nama dhalate qofa hidda dhalootaa qofa osoo hin ta'in waliin jiraachuu qofaan yeroo qabiyyee lafa baadiyyaatti dhaaluun jira jechuudha. Kana hambisee laabsiin 248 kun maal kaaya akkaataa bu'uura dhaalaatiin akka ta'u akkaataa sadarkaa amma jenne saniin dhaaltuu sadarkaa tokkoffaa dhaaltuu sadarkaa lammaffaa sadaffaa arfaffaa bu'uura saniin qabiyyeen lafa baadiyyaa dhaalamuu akka danda'u ifatti tumee kaa'ee jechuudha. Mirga dursaa isa jedhamu sanas mirga dursaa kan jedhu sanas keessaa baasee jechuudha. Maaliidhaaf galii irratti hundaa'u qofa osoo hin ta'in dhaaltota san jidduuttis wantoota biroo wal dhabbee biroo uumuu danda'a waan ta'eef bu'uura kanaan wanti sun fooyya'ee laabsiin sun fooyya'ee laabsii 248 bakka bu'ee qaamni yookaan dhaalaa ta'ee seeraan kennameef seera dhaalaa keessatti dhaaltuudha jedhamee seerri caqasisuun lafa baadiyyaa kanas itti fayyadamuu danda'a dhaaluu danda'a jechuudha. Akka kanaan bira waanuma inni wajjin jiraachaa tureef galii biroo hin qabneef lafa sanatti hojii biraatiifis hojii bunaatiifis itti galee waggaa dheeraa achi taa'ee namni kun lafa kanarraa fayyadame yoo ta'e akkaataa lafti itti argamu jedhee kan ka'ee jechuudha. Kanaaf sun ta'in keessattuu sirni Oromoo
guddifachaadhaan beekama. Ilma fuuteetuma fiddeetuma qofa kan kiiftu. Guddifachaa gaafa ta'e ilma kan keetii guddifattee jirta jechuudha. Inni sun bu'uura sanaan argataa jechuudha. Kanaan alatti garuu akka kanaan dura waanuma waliin itti fayyadamaa ture qofaaf argatu sun ta'en dhaaltota seeraan adda baamanii sadarkaan kennameef dhaaltota san qofatu dhaaluu danda'a jechuudha. Kanumaan wal qabatee akka dabalataatti wanti an kaasuu barbaadu dhimma dhaalaa kanaan wal qabate keessattuu labsiin 248 waa'ee lafa baadiyyaa waan kaasteef isa kaasaa jirra. Keessattuu akkaataa qoodiinsa qabeenya abbaa manaa fi haadha manaa jidduuttis waa'ee lafaa wal qabatu yeroo guddaa yeroo baay'ee falmii guddatu irratti ka'a jechuudha. Erga bultii abbaa manaatii fi haati manaa waliin ijaaratanii booda waggaa 2 waggaa 3 booda bultiin sun yoo ijaarame lafti sun namni sun kennaadhaan argate qabeenya waliinii tamoo qabeenya dhuunfaa akka ta'aa jiru jidduutti falmii guddatu ture jechuudha. Isas labsiin 248 kun irra deebi'ee wanti ifatti kaa'ee jira jechuudha. Keessattuu waggaa 10 waliin itti fayyadaman taanaan lafa sanarratti abbaan manaatii fi haati manaa sun waggaa 10 booda olii kutaanaan qabiyyeen sun eessaa yoo dhufu qabiyyee waloo isaanii ta'a jechuudha. Waloo isaaniitiin kan itti fayyadaman ta'a jechuudha. Wantoota akkasaas ifatti labsiin kun wantoota baay'ee isaa sirreessee kan kaa'edha jechuudha. Keessattuu dhaaltummaa qabiyyee lafa baadiyyaatiin wal qabate. Baay'ee gaariidha. Bolaaka keessayyuu naannoo Oromiyaa godinoota tokko tokko keessatti namoonni haadha manaa 2 yookaan 3 wali fuudhuu danda'u. Kanaan wal qabatee qabeenyi abbaan warraa qabu sun lafti jechuudha qixa qoodamuu dhiisuu danda'a. Erga namni abbaan warraa sun lubbuudhaan darbeen booda qoodiinsa lafaa kanarratti rakkoon baay'een hin mul'ata waan ta'eef. Sirriidha waan akkasii hin mul'ata. Sana darbee yakkiyyuu hin raawwatama jechuun amma ijoolleen masaanuu 3 irraa dhalatan qoodiinsa irratti waltumanii waajjira poolisii dhufanii yakkaan wal himatan hin jira. Kun jalqabumaayyuu ta'uu kan hin qabne ture. Maaliif hamma rakkoon akkasillee mudataa waan jiruufi gara caalutti abbootiin alangaadhaa gadi bu'anii hawaasichaa hubannoo seeraa kennaa jiran akka Oromiyaatti jechuudha. Kanammoo kan jijjiiramuu danda'u hubannoo seeraa kennuutiin malee gadima bu'anii kottaati fuudharratti fuudhii raawwatamuu hin qabu jennee qaamni seeraadhaa deemee jaroota kana seeratti himachuuf baay'ee rakkisaadha. Baay'ee gaariidha. Obbo Abbuu dhimma kaasaa ture kanarratti irra deddeebiidhaan hin mul'atu waan ta'eef keessayyuu baadiyyaawwan dura kaasaa ture fakkeenyaaf naannoo Arsiitti hin beekamu haadha warraa 2 yookaan 3 hamma 4tti fuudhuun kun hin beekama waan ta'eef bifa aadaatiin rakkoon kan uumamu yeroo abbaan warraa lubbuudhaan darbuudha qoodiinsa lafaa irratti isa kanarratti yaada akkamii qabda? Sirriidha. Gaaffii sirriidha. Jalqabumarraayyuu waan kana sirriitti gadi fageenyaan ilaaluun barbaachisaadha jechuudha. Asirratti gaaffiin ka'u tokko abbaan manaa haadha manaa dhaaluu danda'a, haati manaa abbaa manaa dhaaluu danda'a isa jedhudha. Kanaan wal qabatee abbaan manaa haadha manaa dhaaluu hin danda'u, haati manaas abbaa manaa dhaaluu hin dandeessu. Erga namni sun haadha manaa 3 4 isaa qabaatu. Amma ijoon guddaan 3 4 qabaachuudha miti. Qabeenyi kun akkamitti qoodamaadha? Qabeenyi kun gaafa qoodamu ija sirriitiin wal qixa qoodamuu qabaadha. Fakkeenyaaf amma qabeenyi kun hin qoodama gaafa jennu qabeenyi kun hundi isaayyuu dhaaltotuma qofaaf qoodama ka jedhudha. Akkas osoo hin ta'in seerri kan jedhu abbaa manaa fi haati manaa gaafa bultii ijaaratanii waliin jiraatanii qabeenya waliinii qabu jechuudha. Bifa seeraatiin kophatti qabeenya dhuunfaati jedhamee galmaa'ee hagan argamne qabeenyi gaa'ela keessatti horatame hundisaa qabeenya waliinii ta'a jechuudha. Gaafa dhaala kaafnu kanas jalqaba irratti haati tokko jirti taanaan ga'een haadha sanii keessaa baheeti ijoolleen kun kan dhaalanii kan du'e abbaa ta'e taanaan ijoolleen kun dhaalan ga'ee abbaa isaa san dhaaluu jechuudha. Ga'ee haadhaatti ijoolleen maal sunniin waan fakkeenyaaf ijoolleen haadha warraa 2 3 irraa dhufan sunniin qixa qabeenya sanitti qoodamuu dhiisuu danda'a waan ta'eef haadha manaa san qofa osoo hin taane ijoolleen illee akkaataa saniin dhufu waan ta'eef qabeenya abbaa isaanii gaafachuudhaaf. Amma asirratti baay'inni ijoollee miti qabeenyichi qoodamu sun wal qixa qoodamuu qabaadha seerri kan jedhu. Nama tokko gaafa ta'e nama sanaa kennita wanti adda baay'ee qooduudhaafis wanti si rakkisu hin jiru.
daa'ima tokko qofa taanaan dhaalaa tokko qofa qaba taanaan du'aan sun wanta ati qooddu hin jiru jechuudha. Inni sun dhaalaan sun ufuma isaatii fudhataa jechuudha. Haa ta'u malee gaafa baay'atanii gaafa ijoollee 2, 3, 4 haga 10s 20s ta'uu danda'u jechuudha. Bifa walqixa ta'een jalqabatti kan haadholii sanii keessaa erga bahee booda kan ijoollee sanaatti darba jechuudha. Ijoolleen hundi isaanii qabeenya sana walqixa qoodamuu qabaadha. Kun pirinsipilii qajeeltoon seeraa waliin qoodamuu qabaadha. Bal'inaan keessaa hin seenne malee wantoonni asirratti ka'uu danda'an hedduutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee inni baratee barsiisee digirii qabsiisee jira waan ta'eef inni baadiyyaatti hafee lafa qotaa jira. Laficha kana naa qofa dhiisuu qaba yookaan immoo qabeenya ittiin barate deebisuu qaba fayyadamee yeroo falmiin ka'u jira jechuudha. Wantoonni akkasii wantoonni kennama dura kennameefu akkaataan namni sun ittiin deebisee dhaala keessa itti hirmaatu jira jechuudha. Dhaala keessattis ilma qofa ta'eefi miti dhaala keessatti hin hirmaadhu jechuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf kanaan dura yeroo inni namni dhaalaan tokko yeroo inni mana ba'u dubartii ta'uu dandeessi dhiira ta'uu dandeessi yeroo inni mana ba'u gaa'ela ijaarratutti akka ijaarsa manaatiif ta'u yookaan immoo akka itti fayyadamuuf jecha kennaa maatiin sun yoo kan kennuuf taate yookaan immoo idaa isarra jiru sana kan kanfalu yoo taate gaafa gara dhaalaatti dhuftu kanallee tilmaama keessa galchitaa jechuudha. Kennaa kanaan dura kennameef maaliidhaafi kennaan dhorkamu jira. Kennaan akka amma barnoota irratti ba'u barnoota ittiin barsiisuudhaaf ba'u kun kennaa deebuu miti jechuudha. Yookaan immoo kennaan kun hin deebu jedhee dhaalchisaan sun yookaan du'aan sun dhaamoo isaa keessatti kennaa deebuu miti. Kennaan kanaan duraan ilma kan kootiif kenni ilma kan koo ebaluu jedhamuuf kenni kennaa deebuu miti jedhee yoo ibseen alatti kennaan sun hin deebaa jechuudha. Fedhii dhaalaa saniitiin yoo dhaalaan suni lakkiyaan hin fedhu yoo ka jedhu taate mirga qaba jechuudha. Fakkeenyaaf qabeenya miliyoona 5 kan fudhatu yoo taate amma abbaan du'e sun yookaan dhaalchisaan sun qabeenya birrii miliyoona 3 qaba taanaan ijoollee 5 yookaan 4 kan qoodamu yoo taate miliyoona 5 kanaan dura kennameef sana deebisuurra dhaala keessaa ba'uu filataa jechuudha. Maaliifi wanti dura kennameef wanta amma dhaalu kana darbu lakkii nan dhaala abbaa kan koo yookaan haadha kan koo dhaaluu qaba jedhee garana kan dhufu yoo taate qabeenya dura kennaadhaan kennameef san bifaanis yoo deebisuu baate tilmaama isaa deebisuu qaba jechuudha. Tilmaama isaa erga deebisee booda qabeenya sana dhaaltota wajjin walqixxe qoodamuu danda'a jechuudha. Kanaaf filannoon kan nama sanii kan dhaaltota sanaa ta'a jechuudha ijoollee jidduuttis. Ijoolleen hundi qofti waan abbaan du'eef yookaan waan haati buqatteef qofa qabeenyicha sana fiiganii dhaaluu ka jedhudha miti. Kana hundatu xiinxallamee ilaallamee kan jedhudha. Garuu qajeeltoon jiru ilma gaa'ela keessattis dhalate haa ta'u ilma gaa'elaan alattis dhalate haa ta'u ilmummaan isaa erga mirkanaa'e abbummaa erga mirkaneeffate dhaaltummaa erga mirkaneeffate haga dhaaltummaan sun hin diigamnetti yookaan immoo seeraan fudhatama hin dhabnetti mirga walqixaa qabu jechuudha. Isheen dubaraas isheen dhiiraas inni dhalatee sa'aatii 48 booda jiruu fi inni waggaa 40 50 mirga dhaaluu walqixa qabu jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obbo Laaka durallee kaasuuf yaalaa turtanii isin dhaabsise malee namni dhaalamuu danda'a. Akka seerratti qabeenyatti dhaalama malee namni hin dhaalamu. Maaliif jenne mirgi namaadha. Namni qabeenya isaatti dhaalama malee ofii isaatiin hin dhaalamu. Naannoo Arsii kanatti yeroo hundumaa kan baratame maaltu jira akka aadaatti yookiin kan baratame obboleessi gaafa du'u obboleessumatti immoo haadha manaa dhaala. Kun ija seeraan waan barbaachisaa kan hin taanee fi kan seeraan nama gaafachiisu illeeti. Tokko akkami wenne nami jalqabumaayyuu nami nama hin dhaalu. Lammaffaa immoo fuudha irratti illee fuudha raawwachuun immoo seera yakkaa keessatti tumamee jira. Gaa'ela duraatu hin diigiin fuudha raawwachuun seeraan nama gaafachiisa. Kabiraan immoo maal jenna warra soddaa waliin deebi'anii fuudhaa fi heeruma kana raawwachuun seeraan nama gaafachiisa. Kan dhaalamu qabeenya. Amma barteen yeroo baay'ee jira baay'ee yeroo obboleessi du'e
haadha manaa obboleessa sanaa obboleessa birootitti dabarsuun akka aadaatti fudhatamee naannolee tokko tokkotti keessatti Oromiyaa keessatti yeroo mul'atu jira. Inni kun bifa seeraatiin yoo ilaalle fudhatama hin qabu jechuudha. Kan laallamu erga namni sun yookaan dhaalchisaan sun abbaa warraa sun boqatee gaa'elli sun diigamee jira jechuudha. Gaa'elli sun karaalee gaa'elli ittiin diigamu keessaa inni tokko maatii walfuutota keessaa inni tokko kan lubbuun hin jirre yookaan kan boqate yoo ta'e gaa'elli kan diigamu ta'a jechuudha. Kanaaf isa kana deebistee fira biraatitti yoo kennitu taate bifa seeraatiin hin deemsisuu jechuudha. Maaliif seerri akkas waan kaa'u jira akkuma si ka'e wantoota kaasu jira. Firummaan kallattii lamaan argama. Firummaa dhiigaan dhufu jira. Firummaa gaa'ilaan dhufu jira jechuudha. Firummaan dhiigaan dhufu yoo jennu abbaa, ilmaa, akaakayyuu, abaabayyuu jedhaa isa deemu. Firummaa gaa'ilaan dhufu ka jennu immoo soddaa ta'uu danda'a, soddaatii ta'uu dandeetti. Achirraa aansee warroota jiranii jechuudha. Firoota kanneen jidduutti akka gaa'elli hin raawwatamne seerri sun dhorkaa jechuudha. Raawwatamee kan argamus yoo ta'e seera yakkaa irratti yakka ta'uu isaa ifatti tumamee jira jechuudha. Kanaaf barteen akkasii sun bartee seera yakkaatiinis seera maatiitiinis seera dhaalaatiin walitti bu'u jechuudha. Kan dhaalamu qabeenya malee abbaa warraa waan ta'eef haati warraa dabarsanii nama birootiif obboleessa qofa miti baay'ee gosa sana keessa namni biroos akka dhaalu yeroo itti godhamu jira. Kun tootaalii seera biratti waan fudhatama hin qabnedha jechuudha. Baay'ee gaariidha obbo Laakam Mihiret Makonnin akkasumas obbo Abbuu Waaqayyoo lamaan keessanuu ogeeyyota seeraati as istuudiyoo keenyatti argamtanii dhimma seera dhaalaatiin wal qabatu irratti ibsaaf yaada bal'aa waan nuuf kennitaniif ulfaadha galatoomaa isiniin jedha. Hayya daawwattoota keenya mariin keenya kan guyyaa har'aa asuma irratti goolabamee jira. Marii isaa kan isin wajjin turan Haayiluu Miidhagsaati. Marii biraatiin hanga wal agarrutti turtii gaarii.